exercise 3.1 keessaa immoo muraasa hojjetaa deemnaa jechaadha. Hundi hojjennu kan irra deddeebi'an hojjennu jechaadha. Fakkeenyaaf isa kana hojjennee jirra. Kanaa wal fakkaatu hojjennee turre jechaadha. Kana jechaan a plus 2b equal to 11 kan jennee hojjenneen wal fakkaataa jechaadha. Inni kun equal to 11 jennee kan hojjenneen kun garuu a plus b less than or equal to 9 ta'uu isaa qofa kan nuti hojjennu jechaadha. A fi b'n elementii a ti. Kanaafuu kanneen keessaa walitti hidhaa deemnaa jechaadha. Walitti hidhaa deemni relationii kana list goonaa jechaadha. Relationii kana list goonaa. Kanaafuu isa kanarratti yeroo hin gubnu fakkeenyaaf as keessaa wanti sun gochuu qabdan a fi b'n as keessaa fudhatama jechaadha. A kana keessaa fudhatama. Fakkeenyaaf 1,2 yoo jettan 1,1 waaniin hunda wajjin ni ta'a jechaadha. Maaliif 1 plus a plus b waan jenneef 1 plus 6 fakkeenyaaf guddaan 6 waan ta'eef tokko 6 wajjin yeroo ta'u meeqa ta'a? 7 ta'a. Kanaafuu sagalii gadi jechaadha. Lamas hunda wajjin ni ta'a. Fakkeenyaaf guddaan meeqa? Xiqqaan 2,1 dha. 2,1 dha. Guddaan ammoo 2,6 dha jechaadha. 2,6 kana jechaan wantoota jidduu kana jiran 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 hundanuyyuu tarreessan jechaadha. 2,6 yoo fudhannan fakkeenyaaf guddaan isa kana waan ta'eef kanneen lama yeroo waliin ida'an 8 ta'a. Kanaafuu less than or equal to 9 dha jechaadha. Kanaafuu 2 hunda wajjin ni ta'a jechaadha. 3 akkasuma hunda wajjin ni ta'a. Maaliif 3,6 yoo fudhanne guddaan isa waan ta'eef 9 ta'a jechaadha. Sitti ammoo less than or equal to waan jedhuuf 9 yoo ta'e rakkoon qabu jechaadha. Inni biraa 4 yoo fudhanne 4 hanga 5 qofa kan deemuu danda'u. Tokkorraa kana jechaan 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,5 hin meeqa? 9 dha jechaadha. Less than or equal to 9 waan jenneef ni ta'a. Garuu 4,6 yoo fudhanne meeqa ta'a? Yeroo walitti idaanu 4 fi 6 yeroo walitti idaanu 4,6 yoo fudhanne yeroo walitti idaanu inni kun 10 ta'a. 10 garuu less than or equal to 9 osoo hin ta'in greater than 9 waan ta'eef inni kun hin ta'u jechaadha. 5 yoo fudhanne hanga 4 qofa deema. 5 fi 6 wajjin hin ta'u. 6 yoo fudhanne hanga 3 qofa deema jechaadha. Kanaafuu bifsaniin list gootanii jechaadha. Inni ta'an ammoo is r equal to r inverse nuun jedha. R inverse wajjin walqixa moo walqixa miti nuun jedha. Isa kana list godhuudhaan jechaadha kan nuti beekuu dandeenyu. List sun godhin beekuu hin dandeenyu. Baay'ee beekuu dandeenya. Maaliif a waan ta'eef hundinuu a waan ta'eef wal jala jijjiiruu baannee wanta akka rakkoo hin qabaatu jechaadha. Inni kun fakkeenyaaf 5,4 kan jennee turre a keessatti 4,5 yoo jenne wanta akka rakkoo hin qabu. Ida'uudha waan ta'eef ida'uun amala jijjiirraa iddoo ni qabaata jechaadha. Kanaafuu isaan kunniin walqixa moo walqixaa miti isa jedhuuf walqixa jennee ibsinaa jechaadha. Walqixa jennee ibsinaa. Inni biraa immoo lammaffaa irratti inni jiru let r be a relation on the set isa kana keessa yoo kan ta'u taate defined by r equal to a comma b for divide this by a minus b. Inni kunis kan amma hojjenne wajjin wal fakkaata. Garuu isa kana isiniif hojjedhume. Maannoon jedhe r'n relationii a keessaa baheedha jechaadha. On set a. Kana jechaan a fi b yoo kan fudhannu taate a fi b lamaan isaaniitu a kana keessaa bahanii jechaadha. Kana jechaan ammoo 4 a minus b dhaaf ni hiramaa jechaadha. 4 a minus b dhaaf hiramuu qaba jechaadha. Kanaafuu elementii akkasiisanii list goonaa jechaadha. Elementii akkasiisanii list goonaa jechaadha. Kanaafuu isa list godhuudhaaf maal goona jalqaba irratti tokkorraa kaanu. Tokkorraa yeroo kaanu amma tokko wajjin yoo jennu 1,1 yoo jenne fakkeenyaaf 1,1 yoo jenne isaan kan yeroo walirraa hir'isu 0 ta'a. 4 ammoo 0 dhaaf hin hiramu undefined waan ta'uuf jechaadha. 4/0 yoo jenne undefined dha. Kanaafuu hin ta'u jechaadha. Bifa kanaan hojjetaa deemna jechaadha. Fakkeenyaaf 1,2 yoo jenne inni kun -1 ta'a. 4 ni hiramaaf jechaadha. Akkasuma 1,3 yoo jenne inni kunis ni hirama. 1,3 yoo jenne elementii muraasa qofa isiniif hojjedhee bira tareessa kana kanaaf inni hojjettan jechaadha. 1,3 yeroo jenne fakkeenyaaf kamiin 1 dha. 1 minus b minus 3 dha. 1 minus 3 meeqa ta'a? -2 ta'a. 4 garuu -2 dhaaf ni hiramaa jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan hojjetaa deemna jechaadha. Isa kanas sanboota doomeenii isaa list gootanii erga hundi isaatu list gootanii kaatanii doomeenii isaa barbaaddanii akkasuma reenjii barbaaddanii akkasuma r inverse isa kana wal jala jijjiiraa deemtanii jechaadha. Kana jechaan 2,1
2,1 fakkeenyaaf isa kanaaf 3,1 bifa kanaan hojjetaa deemtanii jechaadha. Doomeenii fi isa kanas ni hojjettanii jechaadha. Baay'ee salphaadha waan ta'eef irra deemnee gaafii akkana waan hojjetaa jirruuf yoo isin hin galin garuu screenshot godhaatii achirratti naaf ergitanii jechaadha. Akkuma reefsin teelegiraama irratti naaf ergitanii group irratti naaf ergitanii achiin hojjedhe guutuu isaa isiniif ergaa jechaadha yoo barbaaddan. Garuu baay'ee salphaa waan ta'eef inni biraa immoo sadaffaan maal jedha? Let A equal to isa kan yoo kan ta'u taate define a relation on A R equal to Y equal to X plus 1 dha. Isa kanas baay'ee salphaadha. Maaliif as keessaa immoo Y equal to X plus 1 jecha write down the domain codomain in the range of R dha. Find R inverse. R inverse barbaaduun baay'ee salphaa. Jalqaba irratti R ni tarreessina. Erga tarreessinee booda isa sana wal jala jijjiirudha. Domain isaa ammoo beekuudhaaf maal goona? Fakkeenyaaf Y fudhataa deemna jechaadha. Y equal to X plus 1 jennee jirra. Y equal to X plus 1. Akkasuma X fi Y nis as keessaa ta'uu qaban jechaadha. A kana keessaa bahuu hin qaban. Kanaafuu maal goona? Fakkeenyaaf bakka X 1 haa fudhannu. 1 yeroo fudhannu Y meeqa ta'a? 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu asitti hojjetaa deemnu. X 1 yeroo fudhannu Y meeqa ta'a? 1 plus 1 2. X 2 yeroo fudhannu 1 plus 1 3. 3 yeroo fudhannu 4. 4 yeroo fudhannu 5. 5 yeroo fudhannu 6 jechaadha. Haala kanaan hojjannaa jechaadha. Kana ol garuu hin deemu. 6 yeroo fudhannu 7 ta'a. 7 garuu as keessa waan hin jirreef asumatti dhaabannaa jechaadha. Kanaafuu isa kana jechaadha. Kana keessaa doomeenii isaa maal ta'a? Doomeenii isaa 1 2 3 4 5 6 toon ammatiin jechaadha. Codomain inni jennuun ammoo maa inni? Codomain inni jennuun isa kana guutuudha. Akkuma jirutti jechaadha. Inni biraa range inni jennuun ammoo 2 3 4 5 6 dha jechaadha. Waan hin hammatu jechaadha. San booda R inverse barbaadiin hojjeta. R inverse yeroo goonu maal goone isa kana wal jala jijjiiraa deemna. 2,1 3,2 4,3 5,4 6,5 jechaadha. Kana wal jala jijjiiraa deemna jechaadha. Inni kun baay'ee salphaadha. Inni biraa immoo find the domain in the range of the relation x, y. Absolute value of x equal plus absolute value of x plus y greater than or equal to 2 nun jedha. Isa kana domain fi range barbaadin nun jedha. Domain inni jennu maa inni bakka x kan galudha. Range kan jennuun ammoo gatii y jechaadha. Kanaaf amma maal dandeenya? Y greater than or equal to 2 minus absolute value of x jechuu dandeenya jechaadha. Absolute value of x jechuu dandeenya jechaadha. Amma inni kun doomeenii isaa maal ta'a? Akkasuma reenjiin isaa maal ta'a isa jedhudha jechaadha kan nuti ilaallu. Kana jechaan y maal ta'uu qaba? Greater than or equal to 2 minus absolute value of x dha jechaadha. Absolute value of x in plus or minus ta'a. Plus or minus lakkoofsa ta'a jechaadha. Plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 ta'a deemaa jechaadha. Isa kana fakkeenyaaf plus or minus 3 akkasuma 0 haa jennu. San booda y dhaaf test goona jechaadha. Y is greater than or equal to fakkeenyaaf 0 haa fudhannu. 0 yeroo fudhannu bakka kanatti maal ta'a? 2 ta'a jechaadha. Inni kun amma maal argannee jirra? Y is greater than 2 isa jedhudha. Plus or minus 1 yoo fudhanne y is greater than or equal to 2 plus yaa fudhannu jalqaba 2 minus 1. Inni biraa ammoo 2 minus 1. Kanaafuu inni kun maal ta'a? 1 ta'a. Greater than or equal to 1 ta'a. Inni kun ammoo greater than or equal to 3 ta'a jechaadha. Kanaafuu yeroo kamiyyuu greater than or equal to isa jedhu kana nu dhugoomsaa jechaadha. Kanaafuu inni kun maal jennaan? Doomeenii isaa real numberidha. Akkasuma reenjiin isaa real numberidha jechaadha. Kana jechaan bakka x value barbaanne galchuu dandeenya. Bakka y tis value barbaanne galfachuu dandeenya jechaadha. Inni biraa immoo shanaffaadha. Shanaffaan let a equal to isa kan yoo ta'e b kan yoo ta'e which of the following are functions from a to b.
function irra gara b ta'e isa kamiinuu hin jedha. Amma ruulii reef sin jedhu san consider godhuu qabdan jecha. Kana jechaan a to b yeroo hin jedhu maal ta'uu qaba? Elementiin a keessa jiran hundi isaaniitu maal ta'uu qabani? Maal ta'uu qabani? Relate ta'uu qabani jecha. Relate ta'uu qaban. Kanaafuu f is equals to 1,3, 2,3, 3,3. As keessaan waaniin fudhatamee jira, doomeenii 2 fudhatamee jira, 3nis fudhatamee jira jecha. Kanaafuu inni kun functionidha jechaadha. Functionidha jechaadha. Inni biraa immoo b irratti kan nuti fudhannu. Inni biraa immoo maal jenne? Ruuliin tokkoffaan doomeeniin kunniin hundinuu fayyadamuu qabanidha function jedhamuudhaaf. Yeroo a to b yeroo jennutti jechaadha. Inni biraa immoo reenjiin ammoo kana keessaa fudhatamuu qabaadha. Kana keessaa fudhatamuu qabaadha. Fakkeenyaaf 3 asitti 3 fudhatamee 3 fudhatamee 3 fudhatamee as keessaa fudhatamee jechaadha. Kanaafuu function jennaan jechaadha. Inni biraa immoo 1,3, 2,5, 1,6 inni kun function ta'u maaliif waaniin irra deddeebi'ee jira jechaadha. Doomeenii irra deddeebi'uu hin danda'u jennee jirra. Inni biraa immoo 1,8 fi 2,5 hin jedha. 8 fi 5 as keessaa fudhataman sadii garuu asitti vaaliyuun haftee ni jirti sadiin fudhatamne jechaadha. Sadii waan hin fudhataminiif kanaafuu siriin kunis function jedhamu jechaadha. Inni itti aanu immoo 1,6, 2,5, 3,3 as keessaa 1, 2, 3 fudhatamee jira. Inni itti aanu immoo as keessaa 3, 5, 6 jedha. 3, 5, 6 kanaafuu inni kunis function jechaadha. Inni itti aanu immoo jahaffaadha. Jahaffaan maal jedha? Determine the domain in the range of the following relation. Which relation a function jedha. Kan isin namaaf dhiisaa jechaadha. Irra deemnee hojjannee jira gaafii akkana. Kanneen keessaa doomeenii kam akka ta'e reenjiin kam akka ta'e adda baasuun isin rakkisu jedhee yaada. Doomeeniin kan jalqabaate reenjiin isa lammaffaa irratti dhufu jennee jirra jechaadha. Inni biraa function ammoo function miti isa jedhu ammoo amma fakkeenyaaf kun a keessaa miti kun b keessaa miti wanni jedhu hin jiru jechaadha. Sitti kan isin ilaaltan inni doomeenii irra deddeebi'e ammoo irra deddeebine isa jedhudha jechaadha. Inni itti aanu ammoo torbaffaadha. Torbaffaa fakkeenyaaf isa kana f kan yoo fudhattan amma asitti 5 jedha asitti 5 jedha. 5 akkuma argitan hundi isaatu kanaafuu function miti jechaadha. Bifa isaan ilaaltanii hojjettanii. Inni torbaffaan find the domain in the range of the following function. Doomeenii fi reenjii isa kana baasaa jedha. Doomeenii fi reenjii isa kana baasuudhaaf maal goona? Doomeniin amma fakkeenyaaf isa kanaaf quadratic function kanaaf real number dha jechaadha. Real number doomeniin kana baay'ee waan nama rakkisuu miti. Range isaa immoo barbaaduudhaaf maal goona seetan inverse barbaadna jechaadha. Inverse barbaadni baay'ee nutti salphata. Kanaaf 1 plus 8x minus 2x square equal to y dha jechaadha. Inverse kana barbaaduudhaaf inverse warri hin beekne maal goona jalqaba irratti ruuliin tokkoffaan x fi y wal jala jijjiirra. X fi y wal jala jijjiirre san booda y dhaaf solve goona jechaadha. Kanaafuu bakka x hin jiru hundayyuu y galfanne bakka y hin jiru x galfanna jechaadha. Kanaaf 1 plus 8 y jenna jechaadha. Amma kan nuti barbaadan jiru f inverse waan ta'eef minus 2y square equal to bakka y maal jenna x jenna jechaadha. Bakka y x jennee hojjenna jechaadha. San booda immoo maal goona? In kun karaa baay'een oofuu danda'a waan ta'eef isa kana osoo hin ta'in karaa biraatiin hojjennu. Karaan biraa kan ittiin hojjennu maa inni isa kana jalqaba irratti maal godhuudha? Factorize godhuudha jechaadha. Factorize goone factorize osoo hin ta'in maal barbaanna? Vertex isa barbaanna jechaadha. Fakkeenyaaf equation kana sirreessinee barreessinu quadratic function waan ta'eef baay'ee salphaadha. Quadratic function y equal to isa kana quadratic isa jalqaba irratti barreessinu maa inni 2x square yaa barreessinu. Inni ta'an immoo plus 8x mallattoo isaa sun jijjiirni jechaadha. Plus 1 positive maan kenna jechaadha. San booda as keessa amma n meeqa ta'a? Minus 2 dha. Maaliif a isa jennuun y equal to ax square plus bx plus c waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu x square bira kan jirtu a jedhamti jechaadha. X bira kan jirtu b jedhamti. Constant numberiin c jedhama jechaadha. Kanaafuu b ammoo maa inni 8 dha jechaadha. C ammoo 1 dha jechaadha. C equal to 1 isaan kanneen qabna. Amma vertex barbaadu qabna. Amma sirraa
wanti nuti hubannu inni quadratic function inni kun quadratic function giraafii isaa yeroo kaafnu akkam ta'a giraafiin isaa yookiin gara olii ta'a yookiin ammoo gara gadii ta'a jechuudha. Gara olii ta'uudhaaf maal ta'uu qaba? Asitti koefficientiin asii jirtu tun x square birtan jirtu. Tanti ilaal x square birtan jirtu maal ta'uu qabdi? Positive ta'uu qabdi jechuudha gara olii deebi'uudhaaf. Gara gadii deebi'uudhaaf garuu negative ta'uu qabdi jechuudha. Kanaafuu gara gadii deebi'uu isaa ni beekna jechuudha. Isa kana naa qabattanii sanboota maal goona? Vertex kan itti barbaannu minus b over 2a comma f of minus b over 2a ta'a jechuudha. F of minus b over 2a. Minus b amma sitti b ni qabna. B meeqa? 8 minus yeroo goonu minus 8 ta'a over 2 times a meeqa? Minus 2 jechuudha. Equal to minus 8 over isa kana yeroo limbaa'eefnu minus 4 ta'a. Which is minus in minus inni baddi 8 yeroo 4 2 ta'a jechuudha. Kanachaan 2 kooma amma lama kana maal goona as keessa galfannaa jechuudha y argatuudhaaf. Lama yeroo achi keessa galfannu 2 into minus 2 into x square waan jedhuuf 2 square goona jechuudha. 2 square plus 8 into 2 plus 1. Sanbootni kun meeqa ta'a? Square yeroo goonu 4 lama yeroo baay'ifnu 8 ta'a. Plus inni kun yeroo waliin baay'ifnu 16 ta'a. Inni tokkooti jechuudha. Minus 8 plus kan yeroo walii daanu 17 ta'a. Isaan kan yeroo walitti daanu meeqa ta'a? 9 ta'a jechuudha. 9 ta'a jechuudha. Kanaafuu 2.9 dha jechuudha. 2.9 vertex keenya jechuudha. 2.9 fakkeenyaaf giraafii yeroo kaafnu haala kanaan x 2 yoo ta'e asitti fakkeenyaaf 2 yoo ta'e asitti ammoo y 9 yoo ta'e bakka lamaan kun itti wal tuqan kun maal jedhama? Vertex jedhama jechuudha. Vertex kanarraa ka'ee quadratic kun kaafamu jechuudha. Bakka kanarraa ka'aa jechuudha. Kanachaan bakka kanarraa ka'ee gara gadii deebi'uu gara olii deebi'een jedhamu asitti negative waan taateef gara gadiiti jechuudha. Haala kanaan gad deema. Kunis haala kanaan asiin gad deema jechuudha. Kanaafuu reenjii kanaa baasuun baay'ee salphaadha. Pointiin tun maal jennee jirtu 2.9 dha jennee jirra jechuudha. Giraafiin kun akkuma argitan asii gad malee asii ol hin taru. Sagalii ol hin taru jechuudha. Sagalii ol waan hin tarreef kanaafuu reenjiin isaa maal ta'a? Negative infinity irraa ka'ee hanga sagalii qofa deemuu danda'a jechuudha. Sagalni hammatamu hammatu ni hammata. Kanaafuu reenjiin isaa isa kana ta'a jechuudha. Kanachaan asii gad negative waan ta'eef y negative infinity jennee himnaa jechuudha. Inni kun asii gad itti fufaa deema kunis itti fufaa deema waan ta'eef. Inni biraa immoo sagalii ol waan hin tarreef garuu sagalii irra dhaabbataa jechuudha. Kanaafuu reenjiin isa kana ta'a jechuudha. Kanaafuu reenjiin isaa bifa kanaan ibsinaa jechuudha. Doomeenii isaa ibsinee jirra. Reenjii isaas bifa saniin ibsinaa jechuudha. Inni biraa immoo biidhaaf yeroo hojjennu. Inni biraa biidhaaf yeroo hojjennu ammoo doomeenii isaa beekuu qabna jechuudha. Isa kanas doomeenii isaa beekuu qabna. Doomeenii isaa beekuudhaaf maal goona? Doomeenii isaa beekuudhaaf isa kana jechuudha. Isa jalaa kana. Karee ibsitti isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf bifa a over b tiin yeroo barraa'u bifa a over b tiin yeroo barraa'u b different from 0 ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu maal goona? x square minus 5x plus 6 different from 0 jennee hojjennaa jechuudha. Different from 0 jennee hojjennaa. Isa kana karaa baay'eedhaan hojjetuu dandeenya. Factorization yeroo hojjennu lakkoofsa yeroo waliin ida'amu b ta'u. Yeroo waliin baay'atu ac ta'u. A times C ta'u jechuudha. A'n asii waanidha. C'n ammoo 6 jechuudha. Kanaafuu yeroo walitti ida'amu minus 5 yeroo waliin baay'atu tokko baay'isu 6 yeroo ta'u barbaadna jechuudha. Isa kana lakkoofsota akkana kanneen haala kamiin barbaaddanii isinitti himee jira. Seeraan isin hojjedhee jira. Equation akkana kanneen equation irratti yeroo exaamiiwwan final exaamii isiniif hojjedhu paartii darban irratti isiniif hojjedhee jira jechuudha. Asitti maal jennee jaha kan nuuf kennu jaha baay'isuu tokko nuuf kenna minus 6 times minus 1 jaha nuuf kenna yeroo waliin baay'atu jechuudha. 2 fi 3 nuuf kenna akkasuma minus 2 fi minus 3 jaha nuuf kenna jechuudha. Sanbooda yeroo walitti ida'amu ammoo kan 5 ta'u kanneen keessaa yeroo walitti ida'anu kan 5 nuuf ta'u kaminni kanneen yeroo walitti ida'anu 5 ta'u kanas yeroo walitti ida'anu 5 ta'u kun 7 ta'a kun minus 7 ta'a
kanneen lama yeroo waliidhaan 5 ta'a positive kanneen yeroo waliidhaan -5 dha jechuudha. Kan nuti barbaannu -5 dha waan ta'eef kanaaf lakkoofsa kana fudhannaa jechaadha. Lakkoofsa kana fudhannee maal goona bakka 5x kana galchina. Bakka 5 kana galchina jechaadha. Addan babaafnee x kenninee fi kanneen lamaaniif kanaafis x kenninee kanaafis x kenninee maal goona x square ka barbaadan barreeffadha jalqaba irratti -2x -3x lamaanuu minus 1 ta'aniif wanni minus godhaa jiruuf plus 6 different from 0 jennaan jecha. Amma lakkoofsa kana fakkeenyaaf equation kana kanneen lama waliidha negative 5 ta'a jecha. Kam jalqabaatti deebi'aa jecha. San booda maal goona lama lamaan group goone haala kanaan factorize goona jecha. Common factor isa baafna. Kana keessa x yoo baafne maaltu asitti nuuf hafa x tu asitti nuuf hafa. Asii x yoo baafne maaltu nuuf hafa minus 2 tu hafa. Asii minus 3 yoo baafne asitti maaltu hafa x tu hafa. Asii minus 3 yoo bahe maaltu hafa minus 1 tu hafa. I mean minus 2 tu hafa. Maaliif fakkeenyaaf minus 3 times x minus 3x minus 2 times minus 3 plus 6 yoo ta'u jecha. Different from 0 jennaan. San booda kan ala jiru lamaan kanneen bakka tokko fudhanna x minus 3 jennaan. San booda kan keessa jiru kanneen lamaan keessaa tokko fudhanna x minus 2 jennaan. Different from 0. San booda maal goona bifa kanaa yoo kennan qoyoomni wayiitu jidduu kan jiran taate jecha. Qoyoomni jidduu jiru baay'isuu ta'uu isaanii beeku. Bifa kanaa yoo ta'e kanas equal to 0 I mean different from 0 jennaani kanas different from 0 jennee hojjannaa jechuudha. Kana jechaan x minus 3 different from 0 kanas x minus 2 different from 0 jennee hojjannaa jechuudha. San booda maal goona isa kana argatuudhaaf kana hojjetuudhaaf amma x minus 3 different from 0 jennee jirra. 3 kana garas dabarfannaa jechuudha. Yeroo garas dabarsinu maal ta'a x is different from 0 plus 3 ta'a. Kanaafuu 3 ta'a jechuudha. Inni tokko kana kanaaf yeroo hojjennu garuu x minus 2 different from 0 dha. Kanas gara 0 dabarsinu x is different from 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu doomeniin keenya isaan lamaan kanneenii jechaadha. Kanaan ala warra jiran hundinuu doomenii ta'an kana jechaan real number without 3,2 lamaan kanneen ala warra jiran hundinuu doomenii ta'an jechaadha. Lamaan kanneen yoo galchine 0 waan ta'uuf undefined godha jechaadha. Kanaafuu doomenii bifa kanaan barbaannaa jechaadha. Range isaa immoo kan hojjennu yeroo rational equation ilaalleedha jecha. Rational equation graafii isaa ilaallee isaan haala kamiin graafii irraa beekuu dandeenya isa jedhu range haala sana ilaalla jechaadha. Ammaaf garuu range isaa kan inni ta'u negative infinity to minus 4 ini dabalata jechaadha. Union 0 to positive infinity dha jechaadha. Inni kun graafii isaa yeroo kaafnu akkam taasisan haala kanaan graafii isaa quadratic waan ta'eef gara tokkoon gara oliitti deema, gara biraatiin ammoo gara gadiitti deema jechaadha. Gara gadiitti deema jechaadha. Fakkeenyaaf graafiin isaa akkam taasisan asiin haala kanaan dhufe asiin ol deebi'aa jechaadha. Tokkos asiin dhufee haala kanaan ol deebi'a. Inni biraa ammoo as minus 4 bakka jettu irraa ka'ee naannoo kanarraa jechaadha. Haala kanaan gara gadiitti deemaa jechaadha. Isa kana akkuma isin jedhe rational equation bira yeroo geenne isaan graafii isaa ruuliiwwan hedduu waan qabuuf ruuliiwwan isaa isinitti himee haala saniin hojjannaa jechaadha. Ammaaf doomenii isaa yoo beektan gahaadha jechaadha. Fanqaasitti ammoo c irratti f of x equal to isa kana jedha. Kan ammoo maal goone isin jedhe isa kana greater than or equal to 0 jennee hojjenne isin jedhee jira jechaadha. Kanaafuu isa kana greater than 0 or equal to 0 jettanii hojjettanii argattanii jechaadha. Kanaafuu isa kana wal fakkaatu hojjennee jira. Kanaaf haala kamiin hojjenna x square minus 6x plus 8 greater than or equal to 0 jennee hojjenna jechaadha. San booda isa kana factorize goona isin jedhee jira. Factorize yeroo goonu lakkoofsa yeroo walitti ida'amu minus 6 yeroo waliin ba'atu 8 nuuf kennu inni kun minus 4 fi minus 2 dha jechaadha. Minus 4 fi minus 2 dha. Yeroo walitti ida'atan minus 6 dha. Yeroo waliin ba'atu ammoo 8 ta'a jechaadha. Kanaafuu x minus 4 fi x minus 2 ta'a jechaadha. X minus 2 greater than or equal to 0 dha. San booda isa kanaaf maal goona
akkuma reefsiin jedhe saayin chaartii kaafnaa jechaadha. X minus 4 asitti ammoo x minus 2 san booda ammoo x minus 4 times x minus 2 goona jechaadha. San booda inni kun meeqarratti kan inni 0 ta'u 4 irratti fakkeenyaaf 4 as yoo jenne inni kun ammoo 2 irratti fakkeenyaaf 2 as yoo jenne kanaaf 4 irratti 0 yoo ta'e 4 irratti 0 ta'a yoo jenne garan ammoo yeroo deemu maal ta'a? Positiiva ta'a deemaa jechaadha. Positiiva ta'a deemna galchitanii ilaaluu dandeettanii positiiva ta'a deemaa jechaadha. Garan ammoo neegatiiva ta'a deemaa jechaadha. Lakkoofsa odii yoo irraa I mean dhiifama asitti garan yeroo deemu positiiva ta'a deema. Garan yeroo deemu positiiva ta'a deema. Garan yeroo deemu garuu neegatiiva ta'a deema. Isaan kunniin neegatiiva jechaadha. Neegatiiva ta'a deema jechaadha yeroo gara gadii deemu. Inni kun 2 irratti 0 ta'a. Garan yeroo deemu meeqa ta'a gara gadiitti neegatiiva ta'a. Garanatti ammoo positiiva ta'a deema jechaadha. San booda waliin baay'ifna jennee jirra. Lamaan kanneen yeroo waliin baay'ifnu maal goona? Neegatiiva baay'isuu neegatiiva positiiva ta'a. Positiiva neegatiiva baay'isuu 0 ta'a. Bakkanatti 0 ta'a jechaadha. Neegatiiva baay'isuu positiiva neegatiiva ta'a. 0 baay'isuu positiiva 0 ta'a. Positiiva baay'isuu positiiva positiiva. Asitti kunniin kan hafe hundinuu positiiva ta'a deemaa jechaadha. Kanaaf kan nuti barbaannu amma greater than or equal to 0 dha jechaadha. Greater than or equal to 0 bakka inni ta'u barbaanna jechaadha. Kanaafuu asirraa yoo ilaaltan amma garan irraa dhufee negative infinity irraa hanga meeqaatti hanga 2 bira ga'utti maayinni positive. Kanaafuu lamas ni hammata jechaadha 0 waan of keessaa qabuuf. San booda union jennaan. Union jenniin amma asirratti ammoo 4 irraa ka'ee 4 to positive infinitive yeroo deemu ammoo maal ta'a? Positive ta'a deema jechaadha. Kanaafuu doomeenii isaa isa kana ta'a jechaadha. Isa kana ta'a. Kanaafuu reenjiin isaa ammoo maal ta'a? Reenjiin isaa yeroo achi jalaa bahu maal ta'uu qaba? Positive ta'uu qaba jechaadha. Kanaaf reenjiin isaa as jalaa yeroo bahu maal ta'uu qaba? Positive. Kanaafuu y is greater than or equal to 0 dha jechaadha. Y is greater than or equal to 0. Giraafii isaa yeroo kaafnu akkam taasisan inni kun 2 fi fakkeenyaaf asitti yoo jenne asitti 4 yoo jenne kanneen lamaan irratti 0 dha jechaadha. Asirraa ka'ee haala kanaan ol deema. Kunis asirraa ka'ee haala kanaan deema jechaadha. Giraafiin isaa akkas fakkaata. Kanaafuu bifsaniin barbaaduu dandeettan jechaadha. Inni biraa immoo diirra isa jiru. Diirra inni jedhu immoo maal jedha? F of x equal to 3x plus 4 where minus 1 is less than or equal to x less than 2. X 1 plus x 2 is less than or equal to x less than or equal to 5 nun jedha. Kun maa inni lamaan isaaniitiif kophatti barbaanna jechaadha. Kophatti barbaanna. Kanaaf isa kanaaf doomeenii isaa nuuf kennamee jira. Doomeenii isa kana ta'a. Kanaafis doomeenii isaa kana ta'a jechaadha. Kanaaf doomeenii isa jalqabaatiif -1 ni hammata 2 garuu hin hammatu oopinii goona jechaadha. Isa kanaaf 2 ni hammata 5 ni hammata jechaadha. Kanaafuu closed goona jechaadha gara lamaaniinuu. San booda reenjiidha kan nuuf hafu. Reenjii barbaaduudhaaf maal goona? Lakkoofsa as galfannaa jechaadha. Xiqqaan meeqa? -1 dha waan ta'eef -1 bakka 3 x kan yeroo galfannu -3 plus 4 ta'a. Kana jechaan 1 ta'a jechaadha. Kanaafuu reenjiin isa kanaaf inni kun doomeenii jennee jirra. Inni reenjiidhaaf ammoo reenjiidhaaf -1 yeroo galfannu meeqa ta'a? 1 ta'a. Ni hammata jechaadha. Waan asitti ni hammata. 2 yeroo galchinu garuu hammatu hin qabu 2. Kanaafuu 2 yeroo galchinu 2 baay'isu 3 6 ta'a 6 ta'u 4 10 ta'a jechaadha. Kanaafuu waan koomaa teen goone asitti garuu oopinii goona jechaadha. Asitti kilooziidha. Waan ni hammata. Asitti garuu hin hammatu jechaadha. Isa kanaaf ammoo reenjii yeroo barbaannu akkasuma barbaanna jechaadha. Kanaafis lamaanuu ni hammata garuu inni kun. Asinis kilooziidha. Asinis kilooziidha. San booda 2 yeroo galchinu bakka x kan yeroo 2 galchinu xiqqaan 2 waan ta'eef wanti nuti 2 fi kana galfannuuf jechaadha. 2 yeroo galchinu meeqa ta'a? 3 ta'a. 3 ta'a. 5 yeroo galchinu meeqa ta'a? 6 ta'a jechaadha. Kanaafuu 3,6 ta'a jechaadha. Inni kun reenjii isa kanaati. Kun ammoo reenjii isa kanaati jechaadha. Keessattuu torbaffaa kana seeraan hojjetu qabdan. Xiqqoo kaaniin keessaa isa kanatu baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Inni biraa 8ffaadha. Given f of x equal to 3x minus 5 comma x is less than 1. Kana jechaan maal jechaa seetan? X tokkoo gadi yeroo ta'u equationii kana fayyadamna jechaadha. Kana irrattis akkasuma
X'n minus 1 irraa hanga lamaatti yeroo ta'u equationii kana fayyadamna. Waan ulfaatuun qabu inni kun seeraan ilaala. Yeroo ammoo lamaa fi shan jidduu ta'u lakkoofsi isa kana fayyadamna jechaa jira jechaadha. Kanaafis yeroo X'n less than 1 ta'u kanachaan 0 ta'uu danda'a. Waan gadi warra ta'an hundaafiyyuu isa kana fayyadamna jechaadha. Equationii kana fayyadamna. Tokkoo fi isaa oliif ammoo equationii kan fayyadamna isa kana fayyadamna jechaadha. Kanaafuu f of minus 3 nuun jedhe. Minus 3 nam kam keessatti argama? Isa kana keessatti argama. Less than 1 waan ta'eef kanaaf equationii kana fayyadamna jechaadha. Kanaaf f of minus 3 equal to jenne maal goona? Minus 3 bakka x kana yeroo galchinu minus 9 minus 5 meeqa ta'a? Minus 14 ta'a jechaadha. Minus 14 ta'a. Inni biraa f of 1 nuun jedha. F of 1. F of 1 ammoo kan fayyadamna isa kana. Maaliif x is greater than or equal to 1 waan ta'eef 1 is ni hammata jechaadha. Kanaafuu isa kana keessa yeroo galchinu 0 ta'a jechaadha. Inni biraa ammoo f of 6 dha. F of 6 dhaaf kan fayyadamna isa kana fayyadamna jechaadha. Maaliif jaha tokko yookiin ammoo isa ol waan ta'eef equationii kana fayyadamna. Jahaaf yeroo galchinu meeqa ta'a? Jaha square yeroo goonu 36 hir'isuu tokko yeroo goonu 35 ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan hojjennaa jechaadha.